tolii gallaguun. Gurbaallee yoo danda'ame gurbaa gorfadha ibsaa jechuun malee akka dabarsanii kennuun gaarii miti. Gizee takka lama gorsaa irra tara eegas yoo dide akka uummataatti akkasitti gadi baatan. Addaallee ta'e hin beeku walumaa galatti ana sirriitti bala dhiira ta'e dhaltuu taate abbama feete iyyuu ta'e kama feete iyyuu ta'e nas hin jedhe shamara baale shamarri baale yoo ati jaartii waggaa 70 fuute marqattee dhadhaa baafattee maal godhattee cuukkoo godhattee si dhufti obboleessa kiyya baga fuuteette irraa goraa shamara baale shamarri baale hinaaf haallee hin beektu sihii deemtee kunno aggaaroodha jaartii waggaa 70 fuudhu fuudhe obboleessi kiyya tokko jimmarraa jettee si dhufti sihii fuudhuunno aayilaandii fi burcuqqoo ta'uu isii addaan hin beekne deemtee ati harargee fuutu marqattee sitti dhufti irraa goraa shamara tanarraa shamarri baalee nuuf warqiidha haadhatti aantee shamara baaleetu jira shamara kutaa kamiyyoo fuute yoo ati fuute marqattee sitti hin dhuftu ija bobaasaa sinoo jedha uf nyaataa si bira tarti tuni tabaaleetun garuu ati fuudhi sitti dhufti fe'attee obboleessi kiyya fuudhette maal isin agootu feetan gara gadi baatanii Nureta jecha deemte jettuun eenyusi? Jedhaa deemte akka daabboon afaan keessatti hafee wayii. Kutaa kamitti addaan baasee akkuma tabbaalee warqee. Guwwiin guutuun yoo kutaa jaraatii dhiirroo kutaa biraatii fuudhe jedhaa. Nagumaa wajjin jenneen kana tabaaleetu ati fuudhi bakka rakkoon qabu fuudhee jira gurbaa kan amma tunniin akkanatti dhayxee jarri itti dhayxee guyyaa afuraffatti arrabsamte. Ijoollee shamarri baale eenyu kan arrabsa warra hudduu booban qaamara kanneen dhufuun jira kaayiroo dhuftu kun hangasi na qabsiisu. Qoyme guchii galatoome ulfaadhu kabajami. Tokko faratti nama tokko xiqqeessuun dura saabbaan gaafa cabsee ormi balleessaan. Osoo inni isa bira inni isii bira jiru kuni waa'ee jaraan dubbatiin jedheeni tokko faratti gabbaatee deebiin deebistu. Intalti sun akka gaafa Hamzaa Haajitti heerumtee ashittiin takka gabbaatee waa dubbatteen beektu. Namnu arrabsee deebii kenteef hin beektu. Maaliifi dhiira gaarii qabdi waan ta'eef. Dhiira dhiirummaa qabutti heerumti. Tokkoffaa dubartiin gaafa si tuffattee sima bira teetteetu maan jechuu jammarte. Asii ati kolfitaami ilkaan keetirraa arraba kokkee keessaa hudduu udaan ta'u ga'aatu sila koyte jechuudha. Diqaalaa dhiira akkanaa kana tokkoffaa kan maqaa nyaatu. Dubartiin sitti kolfite gaafa ati kolfite afaan kana silaaltee haga udaan ta'u. Abboo leencoo adaraa seeraa yaaki leencoodhaa. Oi me hafarson de pala. Yaaki leencoodhaa bila kiyaaki leencoo. Oi me hafarson. Shan gurguranne wonna kenna nu debisa mel dibil sadiq arsi ila jarti tenna tanurra futan ibsisha mel dibil dibba sadiif torbaatama arsif sikko man dawaan taane dibba sadiif torbaatama ammoo baaleef akka sikko man intalti galee nutti heerumtee gadi baatee sirbitee adda dhuftee ganda keenya irra Nageva ini jati tiga kabupaten bulpan itu biaya kena tinggi dibanding di Kesunan. No ada wah. Walau magala anak punjuru samara balik tukina sini jera walau magala anak lupa Entalo uddu nisi airport Istanbul Gucci na tulale ka fate raga bui mala fate tishata kabata sani tada isi yu kapsi sabale yo ante indeme makina tiyatti si waya da fate dubatina ti isi daga bayar shamara bale akkana akkana qoshashittintu akkamitti fate waan jettu Gucci hadi fate web jettee disi Gucci nasin ada fate keessa simbeetu ati zaata sibeeta malee ana gattana san yookiin wali gabbana Kotu gadi bay nama yoo taate eenyu nun sodaadhon boowwan qaabdu boowwan qaata wallahi nama tokko sodaadhe ani Gucci akkana sodaatun beeka ana kabaaleetitti shamara teennata baale ardii sinii ta'a mana narra ijaaradha Abboisi waakan Hinaaf Abboon balaaleffannaa abbilee dhiyeessan argitanii jaarsa qaba'anii ala bahee dubbadhu. Ganda keenya galuun wallahi balaaleffannaa. Shamara teenne itti foona gurbaa shamara teenne wallahi deema shamara teenne ijoollee afur qabdu fuudha. Biloog si godhu gaheera bakkaasi. Wallahi ta'e biraatti fuuna. Maaltu bade nugusa ko?
Wallahi no arrabsa yaa Ani amma ujuboota keenya dhugaa dubbachuuf wallaahi wabillahi isuma argee seene malee ajandaa kana uksum billahi irraa quban qabuun beekullee haadha faatee hin arrabsina sila maaltu maal ta'eef seene. No alaala amma culillo warroota gubbaa yaatu tanniin dura tiktookiin kiyya namni takka abbaan takka warraan qabu kiyya ana bichatu abbaatti ta'a. Chaayinatti aanee warra ijoollee ijjate xiqqoo sanii aanee kiyya. Saatii barbaade dhufee yoo iyya rakkoon qaban mirga qaballee abbaa fedheenillee waa jechuu danda'a abbama fedhayyuun sodaatu faazariin amma soo jala dhufee koomentii barreesse waa jedhaanan indisu. Maan atillee waliin jira ati qawai kaanu wal malee hin bareennu yoo nuti si hojii jiraanne tolta ati nu ala waan takka dubbachuu hin dandeettu kuchi. Isin jala nama isin agarree jira waramma isin jala isin namni 800 kun Oromoodha 400 shayxaana jira. Shaytaan isin jaalala garre annama shaytaan wajjin life seenu bar isin iya fokkata haadha faate fakkata fan qabadhu gochi wallahi namni haadha faate deeggar yoo jiraate abaarsa qaba nama haadha faate namni haadha faate tu nama tufikata gucci fi jaalala fada jaalala abdi shafaka sewa kan wallahi billah no Anam bakwa Oromooti marfee koraa tokko raadhate marfeen sun yeroo tokko waan dalagu waan haasa'uudhaan beeksisu. Amma laala amma waan hangarraa dubbattanii kana bakka ibsi shaamma keellee. Qoy muutii godhadhee takkaa nama wayii arrabsa. Qoy muutii godhadhee nama wayii arrabsuu qaban. Qoy. Aboo nama koomentii narrasin isin haasaa muutii godhadhee nama arrabsaa isin hin jedha warra keessa hirtan haasaa ofii kiyyaan Ya, muti kabad amma filis hundi keessanii wallahi dhugaa dubbachuuf maali yennaani nuti gaachana waliiti qomoo jechuun gaachana waliiti dargaggeessa namni as keessa jiru kun hundiyyuu nama waa yaaduu danda'u waa akka waa haa yaannu yeroo hundaa waa irratti xiyyeeffatu irratti waa gorsuu irratti waa namarraa waa dhorguu irratti haa yaannu wal fakkaatuun bareedaa miti isinii galee nuti shabaaba lafaa dhufaadha. So kanaafiyyuu nama gaarii ta'ee osoo hin taane anillee namuma nama arrabsu keessaa isa tokko nama dhiqeessurraa isa tokko garuu waan dhufee hunda qabannee osoo wanna jechuu baannee osoo namni tokkorra beekee yoo tokko agartee nama amalli isaa badaa ta'e kun gorsee bareeda namni hundi akkasinni sirraa jedhee yaada akka kootitti asumaan ammoo dabalatee ijoollee sanniin illee dhiisaanii bakka amilee jaraalleen tuqinaa akkuma jiraata itti jiraattu jireenya jiraati. Meta kitin ya toko farati nam odda bay beto jino lu kan nam data tangga jalo mal ustaz ami ya koy meta ko farati ada fate ti wajaru innu ada fate ngo wallahi billahi jechu diri kun garin surri dia male takkiti tartiba ka ada fate taso qabu duga isini jedhan namni ada fate tukka kawan duga jette nam heddu ama iri waan beene wallahi lan hedduun dhaqee achitti waa barata dhugaa jettee dhiirama isii deeggaru dhiira akka dubartiitu jira beeta warroonni akkana dhaqeetiin barumsa hedduu achirraa fudhata dhugaa jettee namni akkasii kun kabajuu qaba maal taate haadha faatee jalatti. La haasoo inni si dhaggeeffadhu haasoo inni si nama hedduun garu namni kun amma sammuun isaa kun emotional ta'ee yaada keessa galee waa keessaa gulaalatee baasu haasawa namaa keessaa waa baasuuf nama akkuma qabatee jedhee qorra galta'u jira waa addaan baafatu irratti wallahi haati faatee dhiira garii ol haasoo itti wallahi dhugaa isin jedhan wallahi latif kiti haso itu beda kibatu beda. Hada fate di sa ummat. Hati fate kamudin galef. Nama kami oliyu kamudin galef. Hada fate untuk kena. Ila wanti gochu jechu. Gurballe yo dandame gurbaa gurfadha. Ibsa jechu. Malaikat dabarsanii kennuun gaarii miti. Gizee takka lama gorsa irra tara. Egas yoo dide akka ummataatti akkasitti gadi baatanii dubbachuun homaallee Jilo namarratti Askesa rakko jira ijoollee. Ada baatee kan tanu arrabsini ala jira. Joo kan ija bo nuti fuuna ngati sirbu baatan ungal jujuru te oho dogola. Ina kuno me wanta kan dhaggeeffadha ujur alta qabagan kan irraa dhaggeeffadhu. Osoo jaarsi bira jiru gadi baatee dhaganda namaa itti taanaan boru hoo maal fidde. Kanarratti xiyyeeffadha. Dhaggeeffadhu mee alta akkatti qoosii waan dubadha. Waa jettu osoo jaarsi bira jiru gaafa jaarsi bira ati. Jookar miira keessaa bahe mee abdii culullee dubbatu jookar rabbitti miira keessaa bahe. Carraan akkenna. Miti afarsaa dubbataa jira qofa dubbadhee kennaafi carraa. Jookar bucaa kenna dubbataa ramuuti qaba. Irratti malee haadha faatee irratti miti. Ina mee akkana godha jookar ina wanni ani barbaadu maali beektan? Sammuun qabdanii dhugaa rabbi dubbachuu fi
wallahi isa dhugaa jechuudha. Gaafa ijoolleen tun lamaan dhuftee wal janaajamtu maal akka ta'e isin hunduu argaa turtan jechuudha. Fakkeenyaaf jaratti haa fakkaatu. Wanni isin jettanillee sirri namni fudhanna jechuudha. Isin caala fudhanna jechuudha. Hin dubbanne malee waa hunda ni beekna. Garuu immoo gaafa jarri miidiyaa kana gubbaa taa'aa turte akka waan namni agartee walitti feekii yookaan akka waan namni intala gandaa takkatti feekii kaatee takkatti qeeqaa turan jechuudha. Nama akkasiiti miti ijoolleen baalee akkanuma gootii ittiin maal ta'anii warri gandii yookaan beekaa sanii qeeqaa turan jechuudha. Maakiisan ijoolleen maraachitee miira keessa galchite sii galee. Amma sababa san ta'eef wanni kuni waan san dhugoomsuuf ijoolleen tun gabbaatee waan tokko tokko taphachuu dandeessi sii galeemi. Waan tokko tokko waan gargaraa mul'isuu danda'an sii galee. Kanaafi xiqqoo isii haaraa heessanii jenneetumaa jal'ifne malee. Waan biraatii miti. Kan immoo namni takka dhufee osoo baatii hin gahin osoo abbaa warraa bakka isiisan jiru sababa nam tokko yookaan komantii barreesseef yoo ganda namaa ka argisiisu sun dogongora. Dogongora kana immoo suutuma akka nama tokkootti akka intaladeen takkatti itti himan malee takka irratti duuluu hin qabnudha yoo dhugaa taate jechuudha. Kanaafuu jarri kuni abbaa nam tokko tokko kan jara hinaafee qeequu jira jechuudha yeroo awwaalaatti. Kan immoo yookaan dhimma biraatiif qeequu jira. Kanaafuu jarri chaalenjii kan hunda baatanii ammatti waan jiraniif jarri kun miira keessa galee waan tokko tokko dalaguu waan danda'uuf ammatti jara kana ittuma dhiisanii yoo danda'an keessa wanni akkanaa kun akkana ibsisha akkanaan kun sirraa hin bareedu makii wanni akkanaa kun sirraa hin bareedu jedhanii yoo itti himan dansaa ta'a. Malee yoo amma asirra dhufnee kaanillee qe'inee jarallee rabsine hundaran unumaa wuxii keessa galchine yookaan akka jarri kana caalaa waan biraa keessa galan goona. Kanaafuu yoo xiqqoo ijoolleen takkaa yookaan gabaabbinna isheetiin arrabsan yookaan maaliidhaan yookaan awwaala isii sobaa dhiisu yookaan bakka takkaa jarri kurraa argatee hin beeku. Kanaafuu yoo ati amma jabaa isaallee dubbatte namni waan biraatti si fudhata. Yoo ati immoo fuloo hagana ga'u qabu dhufee yoo ganda namaa tuqe yookaan nama tokko waa arrabse sirrii miti. Afaatee ijaarsa barbaadaa beeku. Arrabsitee bari ganda namaa kasini goda video sini Rabbi jannee mucattitti fuuna. Jaarsa barbaadaa fi. Jarraan akka nama takka sirri taasaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanii wallahi. Waalaikum salaam. Yuusi haasawaa osoo. Ramadan qorree akkamitti gadi baatee Yookaan muutii qabaatu kan haasaa jirra maal taate. Namuudhaan. Tokkoffaa wanni beekuu qabdan warroonni jarri eega wal fuudhee miidiyaa kanarraa galuu qaban miidiyaa maal jettanii eegitu ummata miidiyaan ka jarri taa'ee haasawuun ka isaaniiti. Jarri follow miliyoona qaba. Anaan ka shakala TikTokin filtara sini finaan keessa seetanii miidiyaan ka chaayinaa. Alabbaa isaanii. Wanti qabada. Ina ari haddaa dhufe. Suuraa nuti qabada. Miidiyaan ka jaraati. TikTokin ka jaraati. YouTubein ka jaraati. Eega wal fuudhanii YouTube haa hojjetanii maaliif YouTube hojjetan? Ina gartanii warra Amaaraa kana gaan dhufe. Anaan ka shakala ijoollee hiika basalaatiif hiika kasaalaa malee humaan beekneet mucaa Awurooppaatti barateefi. Ijoollee dokumentii kutaa afuriin qaban. Maala yeroo kutaa afuriin qaban. Maala Awurooppaatti qabatan gurbaan. Yookaan muutii qabata. Osoo Awurooppaatti qabatan. Ijoollee jara rabsaa jira muutii qabata. Ijoollee jara kana rabsaa jirta. No, sirraa hin dubbatu. Doon qabata. Namatti jirta barame. Jarraan kenna namni tokko jiran jiru. Mucaan jookar si arrabsu jira bar jookar si arrabsaara. Kan naar dandeettii haasawaa yoo gizeen qabne gizee namni haasee namni hafakaa jedhee kolfu cal jedha muutii qabadha muutii irra ta'a. Nama jedhe nama faana jiinaa jechuudha. Warroonni jara warroonni jara Keessatti nama tuqeera yeroo. No, na farso wali. No, namni naaf wali diroon na farso eenyu wal wali galaa shimu muutii waandooti. Warroonni jara kana keeyit. Kaameraa dura deeffate hin dhageenye. Ayyeeshi ammi yakoo hikamaa taasin. Namni osuma kabajanii uummata maa kana ta'a nama guddaa inni osoo hin. Mucaa kana ittiin aarsaa jiran. Na dheeree isin aarsin. Ijoolleen jara kana keeyit. Naani ka shakala ka ijoollee dokuma. Inuma hin danda'amu kun. Ijoollee udaan isii bubbeen fuutee arfaasaa ganda namaa dura dhaabduut ibsi shaahimaa kirra afaan banaa jiru. Naani ka umma. Jookar muutii qabatu isaa fiddanii haakii uummata mataa kulfii hooleyyee isin neetanii mataa nyaatan. Wanni seenaa nama amma kiyyaara qamee dhufee xiqqoollee kaakan danda'u muutii qabadhaa dheelan gaagina wanna yoo ni kabajaa isin qabu. Deettanii fooloo kuma soddomaan deettanii nama miliyoonaan taa'u gisee fakkaataa yoo itti garii. Dhugaa rabbii dubbachuudha. Kun duranii san baafadhaa isiniif deema. Bukoota.
Imalaan buutee. Mee dhagee firoo waa si gaafannaa mee dhagee. Akka deeggara ittisa tokko waa si gaafannaa mee dhagee farsoo. Firoo kana yaadni hin galleefi. Haasawni kennaan galleefi. Firoo. Ajandaan kennan galleefi daa kana barsiisa. Mira no suka ni. Asumber Arab. Yo rakkinna qabaatan kunin jira. Hidhee bira ta'a. Takka jedhe yoo ajootanillee ammoo kunin jira. Kun maal jedhe lafa shaashaman danda'an bitu. Wanni kana takkatti hin bitu. Yo ajoita yo hafura wanti kana bitu shaashaman hin bitu. Mee maal jettire de. Firoom sa du'a udani asara isatti mi kama suka jenut taam. No firoom sa mata di wara mata kana ta ku biho mata gishe ka holati yati. Obbolesso kuno isatu wae udani asara dagana kata nyere ittini. Firoom sanu tenta barre yo akka jettu. No nanu sen dabaren jiru. Jarata fufe wara mata bakteria kan. Amma kok ya tuan ni nuasa ni si kalian sama fakirnya agenda ke pada durani bapak nemes ke sana ni agenda durang ke ofa tu no si malay hinjira namni gutung kaso ate yo atu batan si malay namni jiru men no sani fi mitika yero khas je tokawana ne agerte jara kana ke ga jaru isi fakata nama jara no anak kes no ansini nage fado farsa si ada bahasa sini je afarso ko